deebi waan hin godhe tokkoyyuu qaban ofii gootu sammuun kun abadee mataan na dhibbati. Cinkii keessan jiraan soomana kanaan mislaa gammadi haadha isaa biratti maal jedhee sooma. An akkasittiin olii guggubachaa irratti moonatti iyyita sanarraan immoo wanti hin jettu. Boyna babaatti si poosii jireesi maaliif poostama? Keessi bira jira garummoo sama mana hidhaatti gubbachuu malee maaliif poostama? Mataa kun na cinqa miira ofiiyyuu mataan kun abaabate akkan ta'uu dhabe mana kana keessatti maraaddi bakka maraan namarra hin jira. Jiru naan jette silkii mammaa kaaftee. Akkamitti abbaan manaan kee mammaa dhagee hiisisa mucaadhaa jedhee. Maalan beekaan ayyuu isatti mataa koona naannes amma alhamdulillah hundaaf iyyuu galtee jirti. Ani kan xiqqoo na aarsee mataan koona dhukkubeessa seenii sooma kana kanaanii jila mana ofiitti sooma qaboonnaan mana hidhaatti sooma qabde. Suma mataa koona dhukkubse malee rakkoon qabu ture. Maalifati mucaa gadi hin deebistu maali mucaanii abbaadhaa fi abbaa filmoodha mucaan maal ta'a mucaa gad deebisi haala koo kana jettanii mana hidhaa keessatti jaartii na duraan ajjeesinaati. Maal akkamittiin deebisa ra'ee inni kan inni barbaadu mucaadha miti mucaadhaaf malee mammaa hidhuu barbaadee mire. Mammaatti maal godhan mammaa maalifiisiisa? Hin beekon maalitan beeka reen. Maal gooti maa baattee isinii guddifte malee maal gooti mammaan? Maalan beekaan dhugaa rabbii kan inni isatu na aarsee miti anaanii barumsarra maa deemsiftani mucaakoo isinitti kennadheen deemee ergi mucaakoo amaanaa isinitti kennadhee maalifitu na dura isheetti laattanii maaliif barumsa isaarraa afaa jedhan mana barumsaa hiriyaasaa biraa maa afaa akkamittiin mucaan koo barumsarraa ce'aa an mucaa maalan godhaa an mucaakoo naa dhiyeessuu qabdu naan jedhee itti gaanee natti naasofne mana murtiitiitu kanaanii iyyatamtanii jedhanii waajjira poolisiitii natti mani'ette. Jaarsitti gaaninnatti jaarsitti gaanitu waasii taaneetu baasnee naa jette silkiin ishee immoo hin dalagu ture irratti dawwalee gaafadde jaarsitti jaanitti akkasitti abbaanii mucaa hiisisee dasittiinaa mucaa fuutee galtee jedheetu mana hidhaa turanii isaanii naan jettee jennaan jaartiin hamma nagansu akkamitti mana hidhaa teessi jedhee wallaahi qalbiin na cabeanaa mucaa gad deebisi mucaasaa akka barbaade haa godhu. Jarris akka barbaade haa ta'anii mammaa koo mana hidhaatti na jeesiniiti mucaa gad deebisi. Mucaa gad hin deebisu na tun du'ee badee mammaan ola dhuftu malee qeena baddu waa tokko horiin isaa baddu waan tokko iyyuu hin barbaadu mammaan dhumtachi baatee dhuftu asitti bakka nu argatu hin qabu waa baddu mana ittiinis. Ati mammaa koo barbaadde mana hidhaa keessatti mammaan koo duute hoo? Waan tokko waan duutuuf hin qabdu mammaan mana ol fida malee ani waan inni mucaa gad deebisuuf hin qabu dhugaan siin jedhela mucaa gad deebisee naan ittiinitu fudhatee bada mucaan duraa. Afuratee badu kaa ilmoo isaatiin. Hin barbaadu maaliin maadu. Mucaati bara abbaa filmoona maal godha mucaasa maal godha hin danda'ee jini hin bushaa mucaa. Hin busha abboo mucaan guddatee maanni mucaa waa tokko hin dubbatu waanni. Maal hin dubbatu? Rakkadhee guddisee hin kennaa rakkadhee itti dadhabee guddisee tan kennaa maalifan. Maali eessatti guddifta itti gattee biyya rabaadhatte inni itti gatee karaa barbaade bahee har'ammoo as deebi'eetu dhufee haadha koo isisaa. Masaatiin mammaan hidhamtu nani achiin fuudha mammaan an fuudha birattan fuudha mannetti na baddoo intini ta'e mana kiraa ilaattee dhuftu namatti horii immoo tijjaanii biratti agashitu. Wallahi akkini mammaa kun isin gaafata garuu wallahi si gaafata moo sittiin si gaafata akkini mammaa kun akkilaalee keetii dulloomtuun dadhabduun dhukkuba qabdu ofiiseeti dhukkuba onnee dhukkubsatti kunoo axxeechi keessatti mana hidhaa keessa mammaa kan gashitu kuni wallahi si gaafata cubbuunsee tokko jedhi itti gattee sila mucaa xiqqaa itti gattee kaatee guddistee wajjin fincaa keessa gangalattee guddistee jenna irraa fudhattan abbaan immoo har'ammoo as deebi'ee mana hidhaa keessa gangashaa haadha koo mucaa kanaaf jedhee. Ammaan kan irraan fudhadhee kadija maanni ati immoo tamittaa sooftaa dhugaa irraan fudhanne ani sababii isaatiin fuudhee deeme na juraa fuudhaadha ani gadi hin deebisaan jedhe yeroo itti inni deemu inni kunoo deemuu dideetu mammaa dhaqee hiisise malee ani dhimma mucaa fudhachuuf hin qabaa mammaarra. Atamittaa sooftaa ati immoo dhugaan siin jedha akka itti naasayin. Sirraan fudhanne sababa akkasiitiifitu dhiiftee fudhattee deemti jedhee sossobe. Amma immoo mana hidhaa keessa jirti boo'ichaaf iyyuu immoo jaartiin tijjaanii boo'ichaaf nattaasa'uu dadhabde maali cubbuun isaanii isin hin qabu jaartii kana gaafa mana hidhaa keessa gangashitanii jette inni maal cinqii qaba gaa mucaa koo jedhee isinitti kenneen deebe jedhe har'a mucaasaa ta'e.
beekona isatu mataan aannes amma baatee jirti qoomummaa nama baatee jirti ishee baaseen jaartii ijaa dhaqee baatee jirti silkii seetu na dide malee amma ni yaalaan ture. Silkiin seen dalagu waan kan jaartichi itti dawwalee gaafadhe silkiin seen dalagu maaliif hin dalagu torbee kana immoo itti dandaqamaan ture nagaadhuma see neetwoorkiidhuma see tan dhiisee alhamdulillah rakkoon qabu garuu wallaahi haqqiinsa immoo sin gaafata waa'ee mucaa kana yaammaa mucaatti deebisi yaammaa immoo gar tokkotti deebisi. Amma mucaatti deebisee kadijje maraadhunaan jettee moo yoonni mucaa kana fudhatee adeemotteeti mucaa. Maal abbaaf ilmoodha maal godha mucaan kan saati miti maal. Mucaa koo qabatee yoonni fudhatee deeme Finfinnee keessa onni badee eessatti argadhaan bakka itti argadduun qabamu. Eessatti deebisa mucaa eessatti geeffata mucaa eessatti lafatti geessu tokko iyyuu hin qabu. Aarii koo nattuma iyyuu mul'isu mucaa kan argu aarii koo fudhatee bada. Kana barrakkoon koo. Ani poosii gidduutti qabee maali mammaan gaafa mana hidhaa teessaan gidduutti gubadhe maali poosii minnaa irra amma kan jedhe anadha amma atis mammaatti miti kaniiti na deeggartu akka mammaan addaan dhuftu tolee jette akka isheen dhuftee addana na bira teessu manni immoo kiraayaa kennamu maan ta'u meeshaan isaa taa'u nama seera qabeessaan keessa taa'u ilaalanii mani kiraayaa kennu nan fuudhan mammaan arguunis bakka itti arguun qabu mana immoo waan godhu hin qabu. Horii immoo Chelsea bukaatee waan dhuftu miti ishiin jettu karaan dura iyyuu hin dadhabamte achi dhufuu hin dadhabamte ani waa'een wanni namichi kun deebisee dhaqee dubbii barbaadee mucaa kana imammaa mana hidhaa keessatti ajjeesu natti mul'ataa jira malee maaliif maal hin guddistee fi bari ilmoo ni soomalitti beekare. Qoosaa uffatarraa miiccitee hagamititti laattee deemte akka hagamititti gatee deeme inni yeroo san har'a ilmoo ta'ee guddannaan. Beekon dhugaa rabbiyaan waan godhu tokko iyyuu hin qabu ani sila baqadhee akkanitti kanaan dura na dorsisu sagalee isaan nageessaan waan naan jechaa ture miidiyaa irraan baasu malee sagalee sitti ergaa ture sun hundi isaayyuu ammayyuu na bukkee jira dhugaa rabbii ani beekon waan hin godhu wallaalee yoo naa danda'ame bakka ammammaa ol fiduu yoo seen tole jettee jechuudha hanganaachiisa seen qe'ee horii koottaman godhaa qe'ee koottaman godha maalidha jettu maniti jaayita geessitu horiin maanni achiisin heddii. Isee biraas hin dheeddi. Isheen kana itteeti kan isheen achi teessu. Furmaatatti godhi gar tokkotti deebisi waa'ee mammaa kana gar tokkotti deebisi haqqiin see si gaafata. Haqqiin see wallaahi haqqiin see daarii sin dabarsu la. Jaala wakkaafuma ta'e hin godha. Du'aa manaa godhi. Rakkoon qabu ani ittan si malleeti ittan himaa amma alhamdulillah qabbana hidhaatii baate galanni isaan batini waasiidhaan baatee naan jette jaartin tijjaanii. Maarree amma baatee jirti amma akkoo mana fidaa mucaa fidaa dhiyeessaa mana barumsaatti adeebuu isaniif iyyuu sirrii miti attamitti mucaa barumsarraa haadha duukaa ergitu naannoo utuu hin argini fuutee deemtee ani hin argine jedheen jette akkoo mammaan badii hin qabdu. Maali mammaan sana badii maalii qabdi isin gidduutti gubatte malee. Jaala rabbii keeriyaa godhu waanuma fedheef waan hin godhu tokko iyyuu hin qaban ofii kootu sammuun kona badee mataan na dhibbati. Cinqameeki cinqii keessan jiraan soomana kanaan mislaa gammadii haadha isaa biratti maal jedhee sooma. An akkasitti nurii guggubachaa irratti moonatti iyyita sanarraan immoo wanti hin jettu. Boo'ina babaatti si boosisee si maaliif boosama? Keessi bira jira garuu immoo sama mana hidhaatti gubachuudha malee maaliif boosama? Mataan kun na cinqamiira ofiiyyuu mataan kun abaabate akkan ta'uu dhabe mana kana keessatti maraaddi bakka maraan namarraan jira.